dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya egaa qophiin har'a ilaalaa dhandhamachaa waliin jirru kun eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaatti kaaba lixa shaggarii fi kaaba lixa shaggariitti argamudha. Eebbi kun akkamittiin ta'e maalirraa ta'e akkamii sadarkaa kana ga'e kan jedhu har'a keessummoota jajjaboo iddoo kanatti dhiyeeffanneerra. Keessummaan keenya har'a Jaalabdii Dhugaatii fi Galmabaat Qeerrooti. Iddoo kanatti nu argamu akkasiif turtii gaarii isiniin jedha. Ayyee Jaalabdii dhugaa gara waltajjii keenyatti yookaan gara istiidiyoo keenyatti nu dhufaa jiru. Kanaaf hamilee gaariidhaan yaadni bal'uu isiniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya keessummaan keenya Jaalabdiin har'a waa'ee maalii mari'anna jennaan waa'ee maalii dubbanna jennaan waa'ee waraana bilisummaa Oromootii fi impaayirri Itoophiyaa yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra ga'eera waan jennu waliin dubbanna. Jaalabdii bakka nagaan dhuftu. Ayyee Abdi mee gara ijoo dubbii keenya otoo seeniin dura gara dubbii ijoo keenya otoo seeniin dura har'a maaliif dhufne maaliif bakka kanatti uummanni kun walitti qabame akkasuma mee dura dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya waraati akkasii dubbii taanu maaliif bakka kanatti walitti qabamne kan jedhu mee jecha xiqqoo nu ibsa. Ayyee har'a waan walitti qabamnee fi gammachuu waraana bilisummaa Oromoo gammachuu uummata Oromoo waan ta'eef guyyaan irraa kun immoo guyyaa eebba waraana bilisummaa Oromoo marsaa opereeshinaa waan ta'eef eebba kanarratti waraana bilisummaa Oromoo waliin gammadanii ta'uudhaaf hawaasni itti argame waraanni bilisummaa Oromoo immoo dadhabbii isaa keessa darbe kana guyyaan inni xumura isaa erguma isaatiitti seenu waan har'a ta'eef itti argamanii jechuudha. Ayyee Jaalabdii fayyaa nu ta'a jecha eebbaaf asitti argamnee jetta. Har'a kaleessa sagantaa EBC biyyattii OBN egaa miidiyaalee biyyattii garaagaraa dhaggeeffachaatiin ture. Akka miidiyaaleen garaagaraa naan jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo badeera biyya keessaa balleessineerra. Omtuun jiranu amma booda caasaa nageenyaa keenya milishaa gandarraa buqqee gandatti deebisuu qofa. Hojiin keenya kan itti aanu jedhee mootummaan dubbataa jira miidiyaa qabuudha. Har'a yoo ilaalu immoo qophiin kun waan addaanatti ta'e akkamitti ilaaltu waan kana dhugaadhaa wanti kun. Egaa kun waan baramaadha. Mootummaa Itoophiyaa dhufaa darbaa irraa waan dhugaa dhageenyeen beeknu waan sobaa malee. Miidiyaan isaaniitis miidiyaa sobaati. Wanti isaan hojjetanis waan sobaati yeroo mara. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kanatti dammaqeera tolchee beekaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kabajuu miti PP badaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo badee jechuun uummanni Oromoo badee jedhee badaan akkasitti barbaadan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo ni jira guyyaan hin baduu danda'u. Hiriiraasin inni dagaagama malee. Ayyee Jaalabdii guddaa galatoomaa jecha gaaffiin keenya inni taanu yeroo ammaa kana akka sadarkaa biyyattiitti waraanni naannolee garaagaraa keessatti ijaaramaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti faannoon bakka lamatti wal qoodee waltumaa jira. Akkasuma naannoo Sumaalee keessatti re'ee lolaa horatanii jiru. Naannoo Affaar keessa akkasuma akka kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti loltoota garaagaraa qopheeffachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo roorroo saba isaatiitti dhufaatii himtu kana bifa kamiin ofirraa ni faccisa jettanii amantu biyyattiirraa impaayera tani ni kaasu jettanii abdattu. Nan arfadhe. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromooti. Callaa osoo hin ta'in saboota cunqurfamaa biyyattii Itoophiyaatiin gaanfa Afrikaa keessa jiraniif wabii taa'een eegaa jiru. Kanaafillee kana ni mirkaneessa yeroo gabaabduu keessatti akka mirkaneessus abdii guddaa irraa qaba. Kanaaf immoo waan gara faannootii fi Sumaalee taasise gubbaa irratti mootummaan Itoophiyaa mootummaan hin jiru biyyattii keessa mootummaan hin jiru waan ta'eef biyyattiin kan jirtu qawweedhaan waan taateef namuu qawweedhaan biyya ofii tiffachuuf naannoo ofii tiffachuudhaaf qophiidha waan ta'eef isanis qophaa'aa jiran jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootis qophiin isaa Oromiyaatis fi mirga dhala namaa kabachiisuu fi gaanfa Afrikaa gubbaarratti nagaa buusuudha waan ta'eef wanti kun illee irratti argamu qophaa'an bifa kanatti malee waan biraatti dabqa namaa yookaan daangaa namaa cabsanii hojjeratti nama guddoo kanatti. Ayyee Jaalabdii mee gaaffii taanu dur waraanni mootummaa naannolee kana iddoowwan garaagaraa tureera. Amma waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan kana buqqisee iddoo sana qabatee jira. Kanaaf erga darbe hoggaa waraanni mootummaa bakka kana jiru sanii fi erga waraanni bilisummaa Oromoo iddoo kana qabatee garaagarummaan jiru
bilisummaan uummanni Oromoo qabu maal fa'a jettanii yaadu? Akkamittiin ibsitu? Inni guddaan bilisummaa uummanni Oromoo qabu kan ta'e kan jedhu ta'e uummanni Oromoo naannoo kanatti naannoo waraana yeroo duraatii fi uummanni Oromoo eenyummaa isaa irraa qabee of ta'uu irra kan jiru. Kanaafuu guddaan injifannoo Oromoo galmeesse keessa uummanni Oromoo maal akka ta'e gadi bu'ee seenaa dubbee baratee diina isaa bareera. Kanarraa kan hafe bilisummaan dandamni bilisummaa maal akka qabdu arginu. Dhaloonni amma dhalate kanaaf fi abbootiin keenyaa iyyuu kan waan afaan hin dhaga'anii fi waan qaaman argan garaagarummaa qaban kunis injifannoo isa lammaffaadha jechuudha. Gabaabatti yoo akkasiin itti kana fakkaata. Ayyee jaalabdi yeroo ammaa kana gara gaaffii keenya isa duraatti wal qabsiisnee itti deebuutti yeroo ammaa kana waraanni mootummaa shanee diiga otoo jedhee lallabu kunoo as waraana mootummaa fi saba kootiitti dhukaatu jedhee nama dhawaata kana mooraa mootummaa keessa diigee dhufeedha. Akkasuma miseensi poolisii biliseessi raayyaa ittisa biyyaa miseensi riippaabilik gaardii iddoo kanatti baay'eetu argamu. Inni kun amma moonaa diinaa diiganii dhufaa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu? Warra akkanaatii fi warra ammoo miseensa isaanii jaalluwwan isaanii iddoo sanatti argatanii maal dhaamtu? Egaa dhugaadha yeroo duraatii uummanni Oromoo seensa warraaqsa gaggeeffamaa ture keessatti hagameera. Dhugumaa ilma Oromootiin dhufu jedhanii yeroo sanitti Oromoon gammadee dimokiraasii haqaatiin guddisuu Itoophiyaa kana keessatti kan jedhanii ta'uu fudhatanii sirna mootummaa kanaatti fudhatu jedhanii turan. Egaa gabaabatti waan jedhu keessatti hidhatee keessaan bahu. Egaa deemsa keessa yeroo fudhatan keessatti ilmaan Oromoo arganii akka sirnichi sirna gosa tokko yookaan warra naftanyaa jala dhaabbate eegaatanii warroonni dafanii dammaquu danda'anii fi waan isa hubatan nun baasu saba keenya hin baasu gochaan taasisuu jiru saba keenya boru seenaa irratti seeranii dhugaa waan nu barbaachisu sarkaatu nu barbaachisu danda'anii qawwee lamaffaa baatanii dhufan jechuudha dhugaadha kun. Ayyee Egaa kanarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromootti uummanni Oromoo bara kana gammadee simatee waraana bilisummaa Oromoo waliin bashannanaa taphachaatiin lolaa diina isaanii amma itti deebanii fakkifachaa jiran jechuudha. Inni kabiraa maal laantaaf kanaan jettu waraana keessa warra jiruun yoomiyyuu yoo taate yoo saba keessa taate nama biraatti taata. Dammaqii hin rafiiniin jedhama biraan jedhuun of ta'eedha. ayyee jaalabdi gaaffii keenya xumurannee jirra. Yaada yoo qabaatan uummata Oromootiif isaa ta'u waraana bilisummaa Oromootiin akkasuma uummattoota impaayera biyyattii jala jiran kutaalee garaagaraa keessa jiranii waan dhaamte yoo qabaatan asuma irratti si naffee. Wanni dhaamuuf jaartii qarree qeerroo osoo hin jedhin hundi keessaniyyuu nama bilisummaa qabu biyya qabaa namni bilisummaa hin qabne nama biraatiif gabra waan ta'eef bilisummaa immoo namni biraa fuudhee hin kennu tokkoon keessan waan dandeessaniif kaafamachaa jedhan waraana bilisummaa Oromootiin immoo waan hirbuutti deemtee ogummaa isaa fudhatte kana irratti bareegame mana isharatiin jedhan. Ayyee jaalabdi waan istidiyoo irra biiftuu ganamaatti argamtanii yaada bichaata uummata Oromoo ijaaru kana nu laattaniif guddaa galatoomaa. Ayyee ayyaana. Egaa dhaggeeffattoota kabajamoo